dubbisaan jira. Qorataa jedhe. Qorataa maanni boo? Ati lamu maan akka maan kanaan hin jenne maan kanaan jetta shi qorataa. Salaamu alaikum. السلام عليكم سلام تركت صورة Waalaikum salaam wa Nagaadhaa fayyaa keetii Eid Mubaarak si. Jirta akkam nagaa keetii macca. Nagaa wallahi hin badde bar torbee yoo xiqqaate torbee tokko yookaan ammoo bultii 10 sin argine. Amma sabira isi macaawun bodo bodo picture mudannoon nu mudachuun suni qoy ka wiira keessaa bayi mudannoon nu mudate suni maalii yoo ta'u soba moo dhugaadha. Hai. Waan irraan baafne bara waan irraan baafne bara mudannoon nu mudate. La dhiisii asirratti hin dubbate waan akka keessaa naasoo hayyee. Guddee haasoo. Keessa naasaa yoo rakkoon qabu yeroo tokko yeroo haasoftan muutillee godhatanii haasoftu muutillee godhatanii haasaamu keessa naasaa waan asirratti haasaamu immoo haasaa doktorri tidaarii namaa diigdee yookaan immoo jireenya namaa diigdee jedhee dubbataa jira. Maal jireenya namaa sakamiin diigdee jechuun qorataa ati yoon dubbanne illee tokkummaan naaf adeebisu. Ifaa laaluu danda'an jettee? Ifaa laaluu danda'an. Kunoo dhageessan miti ifaa iyyuu laaluu danda'an jiru dheekee wallaahi billaahi. Inni ni umurii goonuufi dhaggeeffadhaa. Inni nu sitti himu kan akka inni nu sitti himu. Inni nu sitti himu waan arge kana inni nu sitti himu. Isin isa waliin haasoftu ani isa isin sadii waliin xumurannaa si biqilu keessa. Bare gaafa naasoo kana isa qomataan jiru na bira ciisee sanii na dhaggeeffataa jiru gastii keessaa inni dhaqaa jiru naasaa jiru malee waan isaan itti bada. Isheen eessa jirti? Maaliif heddees hin jirtu? Wayii. Daqiiqa. Waay malee daqiiqa. Yaa Rabbi ishee muutii qabata. Ana bira sagalee ol fuutanii dubbachuu hin dandeessanii bara. Ana malee namni si danda'u hin jiru bara doktor. Assalaamu alaikum Eid Mubaarak hundi keessan. Maal jedhee hojjaa? Waalaikum assalaam waalaikum. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Nama sitti haasawuu wayii dhabnee bara nama nan qannaa asirratti nan qannaa bara. Mee wallaahi jedhe. Arrakkadhe bara kana wallaahi billa. Keessan jira moo alan jira of hin argu. Keessan jira garuu darbatamee taa'aa. Ala jedhe. Nan nagaa sagaleen kun nagaa maaniif qollatan osoo manni ilaaluu dhabamne. Okay, amma jirra. Baay'ee nagama. Amma jirra. Amma deebine. Ayyee. Ani kan inni jedhu ani ol seenee jennaan tokkummaa inni jedhan kun maaliif mataa qabate? Mataa tokko bitti ka'ee. Wallaahi nuun beeku. Macaa moo bagara gaadhofte ammoo biiftuu jaallatte moo kam waansa hoo jaallatte rakkoon qabu jechuun quba wal qabdu ta'e jireenya namaa keessaa bahi jedhin baasi jireenya namaa keessaa wallaahi jireenya namaa diddee wal barkaaba wallaahi wallaahi jireenya namaa diddee kakadhee sitti man. Ayi tokkummaa isheen jireenya namaa hin ijaartu. Tokkummaa doktora. Diddee bar wallaahi. أبي شادي أبوك شبكة Kan eenyu didde? Kan eenyu didde natti? Guut. Eenyu namaa didde see 4 see 5 irra deebitee dubbatti garuu kan eenyu didde si gaafachaa jira deebisaan jirtu. Tigiraadha. Hima waastaappiidhaan waliin janajjaniina ana biqiltoota isinii jedhe maaliif beektu? Namni gizee himuudhaaf waastaappii miiseenjara waan argee wal janajjanu waa balleessa. Dhugaan isin hima waa balleessa. Maaliif achitti namni isin dhaga'u hin jiru, namni isin sodaatan hin jiru. Isin lamman qofaa. Dhiiraaf shamarri takka immoo waliin taatee seexaanni osoo gidduun galiin hin haftu jedhan. Dhugaa dubbachuudhaaf.
Kanaaf akka waan balleessine asii wal janajjanadha. Asitti laa jechoota malee waan dogongortan. Utuu hundi akka keenya kana ta'ee asirraan qofa kan wal janajjanu ta'ee silaa wanti viidiyoon kan dhiiraas kan shamaraas waraabamee walitti ergamu hin jiru. Wanti rabbi geesse rakkoo kaa'ee dhokse wanti inni miidiyaarra deddeemuufis hin jiru sila. Keessaa wal janajjanuu keessantu bakka kanaanis hin ga'e. Waliin janajjaninaa keessa dhaamsa koo dhagaa. Kanallee harkatti qabuu dhuftee bare rabbii kun mana banadhuu kottu rabbuma si waliin na rakkise barana.